Oromoo kan zoonii lixaa maqaa duula bobbaa Jaallaggasaa Wagee jedhuun warreen walitti fufiinsaan leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatan eebbisiisuun kallattiin asitti argamnee jirra. Kanaaf yeroo kana isiniif jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ayyee Oromoonni martuu yookaan cufti keessanuu baga gammaddan baga gammanne. Itti aansuun warreen biyya keessaa alaa fi lafa qophii kanaatti argamuun qophii keenya daawwachaa jirtaniif tartiiba sagantaa keenyaa isiniif beeksisuudhaan sagantaa keenya eegalla. Qophiilee barsiisoo, onnachiisoo fi bashannansiisoo hedduu ofirkaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee akkam jirtu Oromoo kan fagoo dhiyoo jirtan adeemsa diinaa hundaa tooftaan irra dabartan haxxee bololootii fi hunda dandafattanii baga eebba obootiin nagaan ittiin geessanii. Nagaa isin gaafannee waltajjii keenya eegalla. Ilmaan Oromoo cufaa nuti isin jaallanna. Ilmaan Oromoo cufaa nuti isin jaallanna. Ayyee tartiibni sagantaa keenyaa adeemsa kaadhimamaa waraana bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessu kan faaruu maal dhaamanii fi sirna alaabaa akkasumas yaa sabboona Oromoo tartiibaan isiniif dhiyeessina. Itti aansuun eebba Asaasaa Qiinsaa hoogganaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaal Wiirtuun isiniif dhiyaata. Walaloodha faaruu ofirraa ni qabna. Agarsiisa waraanaa isiniif qulqullannu. Kana malees haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Maroo Durbaa Dhimmeessaati ni dhiyaata. Faaruu alaabaa kan loogoo banaa eebbaan ni oolanna. Alaba,
आमले के साथ आमले ilma sabakenya baku majirani kasila bukecha falmara kuhani igasi bajasa labezi bolesa oromiarati gasumanapsisa asas maraya biwala umma iganga silamna ya fajido kumma balali ukesa alisaregate malato motuma Sijala di bulla, buya bola dulle, buya sunni rufa, agam yodurelle, alaba oromo, ipsi durukana, buya silabane, garumarabana, buya silabane, garumarabana. आइए ओपी के मुझे पढ़ने आस्था नेउंदा osoo isinitti musatin tokko lamaan isiniif dhiyeessuudhaaf naamusni durseenii barbaachisa. Warreen lafa hedduu deemtanii as geessan asitti immoo gootota farra gabrummaa asitti leenji'anii ba'an eebbifamaa jiran kana daawwachuuf irraa onneeffachuuf asitti argamtanii naamusa hin qabdu jennee hin yaadnu. Bakka jirtan teessanii osoo waliin argin naamusaan akka hordoftan ammallee maqaa oromummaatiif gajjabeessine isinitti dhaammanna. Wal dhageenyaanii ayyee عجب بك سلكتي وركن البر نشم كلام مسددو نقول يا جندون وركن مجام نقول جندون كو وما كان عجب جنتي بلوج بلاد ريمونا جنتي بلوج بلاد ريمونا go pull allez so pull Baru dalam saja lagi di fine. Malani kalau kau kubani, Oromia ban maju pada dua kanugani, dan nukenya kasadi kalinuga jedani, makanya tidak cukup kopesan jedani, yang wangkenya nutare turedikan tatarare. Katila mera akati bukta namane anabuan ordofa osoyero nindabade Kama Kenya kutula
keenyaan gargar baane kanaaf osoo hin deebiin akka bobbaanetti hafne ilma dhaaba keessaa facaasuu tokkummaa sirna dhabdummaa fi ayyalaalattummaa gandanii bira tarinaa irra tokkiitima gola keenyaa eegaa akka ija namaa obsaan nurra tarkaanfadhaa niyyaa keenyaa galmaa ga'u Masari dachiisa kan bakka keenya nuugu nuti keetalaane sanni kurfamaa milisaa ba'u badaafi gammoojjii keessaa lareetinaa kaadhaatu waraabessi irraa nyaate allaattiillee haa kokortu daandii dhugaaraa yoo maxxan isin duraa mul'atu daandii dhugaaraa yoo maxxan isin duraa mul'atu. Go push. Sagantaan eegalee namummaa taasaa gara gadi taa qabu boquu gadaa qabatu. Baru tadi. Sena walam de kote kola basu yuti silano tu sirena tunu iti ware lamna sena bakabu ya sakuna romo jale ware kamte ana siya na sena nutilade aju tatum kursa undela mukisu sena walam de kote kola basu yuti silano tu sirena tunu iti ware lamna sena bakabu iti ware lamna sena bakabu. Juga push. Hari buat. Stop push. Bukan namanya kau. Okay. Push! Hari. Akam jirtu? Naguma? Oromo? Jirtu? Baga jiraatani? Osoo waan takka hin jenne jalqaba naannoo makanatti argamuufu baga lubbuun jiraatanii. Naannoo kanatti argamuuf silaa argamnee turre kana duras argamne wal'aansootu nuun galle isa lafaan keenya kuffisne otoon awwaaliin hafne jennaani bofa mataa dhooftanii manatti galtanii deebine immoo irraa dachaane xiiqiin dammarra mi'oofti dachaane immoo namne deebine amma as deebi'uuf nama meeqa of biraa dhabne Oromoo ol kaana haadholii kamucaa baatanii taa'anirraa kahafe kabajaa sinii qabna aduu keessa jirtu dadhabbii qabdu achumatti obsaa waliin dhidhiibina bakka jirtanitti suutuma hidhiiti ol dhaabbadhu jechuudha. Ol dhaabbadhu. Ol kai. Haya. Os. Sagalee nan gabaabsa sagalee. Dhiyaannee harkaan qabnee nu harkaa baafatu.
guduunfachuu dadhabnee yeroo hundaa hiikkate immoo lubbuu daa'ima kichuu kaasee haga jaarsa manguddoo kabajaa nu dhorkee wareegama lubbuu yeroo hundaa nu gaafatuu sagamne lafa kana qabannee kaasee deebi'ee illee immoo kumaatama of biraa dhabne kumaata sana iyyuu immoo dhalchuuf kanaan duras abbootii of biraa dhabne hedduutu jira waan ta'eef isaanii yaadanna calleensa sagalee namni tokko ofuma kee callisi hunduma callisaa jechuudha. Ani callisi. Waraanni bilisummaa Oromoo malee lafa kana namni fudhatu hin jiru jechuudha. Hin laatamu, hin tura, hin bula, waan bade fakkaata garuu numa deebi'a asuma jira jechuudha. Xiyyaarris kan sirreebe, taankiinis haa jiraatu, diishqaanis waan barbaade. meeshaa kamuu ka argitani hadurreen lafatti kolaatetti hin deebitu jedhaniiyyu hin kolaane nuti asumatti deebine asuma keessaa buqqisne ummati Oromoo immoo galatatu ammaa miti wal saaduu wal jajuu tamma miti malee lafumatti salphannetti deebisnee salphisne diida keessa ariitanii harkaan qabdanii waraana bilisummaa Oromootti laattaniitu jechuu isinis galatan qabnu sichi biran geenye jechuu ka galata qabu kalafeetti cabee dhiigatti dhangalaasee lubbuu itti kenne dachee kanaa gadi jiru hankanaachi qabsichi baabura ingalaa jechuu engaddumayyuu jaal goollicha dheengee kaleessa goollicha har'aa galeeraa jechuu galuu sana miti wanni ati ilaaluu qabdu Oromoo maal barbaadda bilisummaa barbaadda taanaan hangaarkaan qabattutti xiqqoon si sossobaa guddaan si sossobaa wanti caccalaqqisu sitti argisiisan si sossobaa kanatu rakkoo ta'e bilisummaa jennaan bilisummaan burreen qabdu nagaan baanii nagaan galuu walqixxummaa aadaa sirna siyaasa biyya saba kana qabaachuu gaafata alaabaan kun dhiiga meeqaan sararamee namni kumaatamni itti kitimamee itti dhumate suni dhaabbattee hafuu qabdii jechuu asuma buqqa'uu qabdu jechuu kana buqqistee bilisummaan hin jiru jechuu hanga kana naannetti wareegamni sitti fufa qabsoon sitti fufa wareegamni sun qabsoon sun garuu kana sirnaan gadhaabee qaanii gabrummaa addunyaa kanarraa hiriyyaan qabne gadadoo gadaantummaa kana keessa ba'uu qabnaa jechuudha. Taraa sana irraa fuudhanii mimmaan meeqa buusee gale harki dabaree walli kaakaleessa isin qabsooftanii Oromummaa nu barsiiftanii waan bararree irra dhaabbannee immoo kunoo deebinee qawwee hiikkannee rakkootaa hidhaa ennaan fudhatee hin galle qawwee lafa kaa'e immoo eessa jira warri sunarra saaree bataskaana seentee namni hundi badeeden fakkaatu kabaja Oromoo bilisummaa Oromoo sirraa murqame jennaan saaree sana fakkaattaa jettu. Jirtu as keessallee mataa gadi qabattanii. Jirtu as keessallee mataa gadi qabattanii warri qawwee hiikkachaa turtan. Akkas miti. Jiru moo hin jirani? Jiru miti. Saree jechuu isaan saree sanaa jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkatu jechuudha. Hin hiikkatu. Kumaatamaan itti hiine. Dhiiga ijoollee kichuu meeqaatitti dhangalee qawwee sana hiike. Lafuma nagaatti rarraafatee galee jechuudha. Kabajaa kaleessa waraana bilisummaa Oromoo biratti qabu harreen naanni akkasitti luxechaa deemu kabajaa sana sin biratti qaba Oromoo qaba hin qabu jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa uummata Oromooti. Ni badu seebeeki kaleessa harree ija waraana bilisummaa Oromoo baachuu hin danda'u garuu ittiin boonu nuti wallaala. Qawwee keenya irraa nuu fuutu dhiyeessaa nuti hin fudhanna. Kanaafuu qawween hiikamtu hin jirtu abbaa hiikkatetu hiikkata malee oboon hin hiikkatu yoo hiikkate kabajaa sana waliin hiikkata xumuratti goona nuti gabrummaatti xumuranii goona guduunfaatti goona jalqabne irrammoo hin dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkummaa waloo jiru hundumaa irratti
waa waraanni bilisummaa Oromoo jedhu akka inni nama baasu argitaniittu. Taa'ee uleen naanii meeqa ta'e ulee dhiisii taa'ime ulee marraa bayyana dhuma Oromoo ulee marraati. Waraanni bilisummaa Oromoo waan sinitti himee warri qabattanii waltaajjaboo sana keessaa harkan qabdan mataa ol qabattaniituma asuma jirtu. Warri sana nageenya immoo gabaasin dhaabbattan dhaabbachuu dadhabe. Kanaaf kabajaa qabdi. Har'a gabaa sana dhaabbachuu jirra. Har'a gabaa sana dhaabbachuu jirra. Waan hin darbinedha namatti fakkaata. Onnee sanatu hin jiru. Daabee facaasee hidhannoo tolfatee irraa hiikereen jedhu uffatee naan itti tolee itti dabalame hedduunsaa. Miciraan sana dhabe wal calalee inni wal calalee cicceetti hafee warqee mormarraa sun immoo har'a koomee isaaniinis siniinis bilisa baase dachee kana dachee dhiichisaa taasise jechuudha. Addunyaan kutee iddoo inni jiru fagoo. Warri simbulchu simbutu tiiviitti reediyootti ba'ee uummata akkasii rakkate qoricha hin qabne qonni isaan fooyyofne daandii hin qabne ibsaa hin qabne bishaan hin qabne barnoota hin jirre hospitaal hin jirre uummata akkasii dura dhaabbatanii uummata akkasii qajeelchina jechuun qaanii itti qaana'uu qaba warri sun. Jijjiiramuu qaba jireenyi Oromoo bara dhufaa darbaa dhiigni isaa dhangala'aa dhiiga dhangala'u sanaan kanumtii waa dubbachuu danda'uu fi miidiyaa harkaa qabu bayees beeksisee uummanni naannoo kanaallee sanan fudhatu. Fudhattaa Oromoo fudhattaa. Inni iddoo kaanis akkam fudhanne immoo ejjenni waraana bilisummaa Oromoo baay'inni isaa hidhannoonsaa dabaluu qaba. Iddoon dammaqne gahee wareegamee dammaqsuu qaba. Oromiyaa tokkittii qabna. Kaaba, kibba, baha, dhiya, giddu galeessa lafti bal'aan suni ka Oromoo hundaatii jechuudha. Kanaaf qabsaa'utti jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo dachee biraarraa hin dhufne. Ilmaan keessani ilmaan Oromooti kanuma as jirtan maatii isaati ati badii qabaachuu danda'a dadhabina qabaachuu danda'a laafina qabaachuu danda'a wallaalaa ta'uu danda'a waan barbaadde yaa ta'u garee hedduu isaa tokkitti gabrummaa sirraa buqqisee roorroo jalaa si baasuuf kenneera sana caalaa waan sii kennuu danda'u hin qabu jechuudha. Hirrinni laafinni wallaalli gabrummaa jala ture kanumatti barsiifatte ijoollee keeti iddoo biraarraa hin dhufne fagoorraa hin dhufne nama addaa bakka addaarraa baratee dhufe miti. Wallaalli waraana bilisummaa Oromoo wallaala Oromoo keessa jiru. Wallaalli Oromoo immoo asimachi keessaa ba'ee dhufe waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru. Badii dalagne irra yoo ta'e yakkatu jira yoo ta'e dadhabinni akkasii jira yoo ta'e ummata Oromoo kun sillaafisiin sinjilibeeffachiisiin saamicha waggaa dhibbootaa fi sanaa olii hin caalu wallaansootti jirra walqabuutti jirra diinatu jira. Arba lama gidduu lolli yoo jiraate kabatu marga ummanni Oromoo gidduu kanatti miidhamuu sana keessa qabsootti jirra. Qabsoon immoo warri rigatiinsa qaba rigatiinsa kana keessa jirra. Haala akkasii keessatti rakkoon ni jiraata. Mee fakkeenya tokkoon sinii kaasa ummata Tigraay ilaala an'ama bilisummaa warra beeku sukkaara nyaatee warra arge isin warra sukkaara oomishu isaan warra sukkaara nyaatu. Bilisummaan maal akka taate bulchiinsi siyaasaa maal akka taate saba ofii bilisa baasanii aangoo birchamu siyaasaa qabatanii bulchuun maal akka taate warra beeku laala. Uummanni kuni miileena shanin guutu nuti immoo miileena shantama maqaa dhahanna kanuma qofaa dhagahuunu nama qaanessuutu irra jiraataa jechuudha. Ummati miileena shanin guunne kuni biyya isaarraa ba'ee daangaa isaa bilisa baasee isa kaleessa dhabe qeerroof qarreen kaammaas taa'ee waraana ta'u kun dhagaan ari'ee gaaratti galche har'a as dacha'aa jiru Finfinneetti deemaa jira. Keenya Finfinneen dhaadannoo handhuura Oromiyaa Finfinneetti alaabaa mirmirsina alaabaa mirmirsanii as taa'anii hin jiru kumaatamaan itti dhumachuu fedhaa jechuudha. Dhiigatti dhangalaasuu barbaadaa jechuudha. Meetira 50 ganda keerraa fagaattee deemuu hin dandeessu.
kumaatamaan achii wal yaasee dhufee Finfinnee qabachuuf lolaa jechuu dhalli namaa. Wallaalli nuti keessa jirru, rakkoon nuti keessa jirru, gabrummaan nutti laatte, nutti taphatte kan baraan keessaa bahanii miti. Lolli keenya hin eegalle bo. Rakkoo guddaa keessa seenne, rakkoo guddaa keessa kan nu seensise abbootii keenya warra nu dhalchee qabsoo nutti kenne nu dhalchise. Qabsoo akka kaleessaa nu hiikkachiisuutu nu mudate. Qabsoo keessatti hiikkachiisuun nagaan gaarii. Nagaan sun garuu nagaa barbaannu ta'uu dide. Akkuma jiruun calleessanii bulleessanii namatti kennan alaanfachuun hin danda'amu. Wanti waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa akeeke har'a gootummaa biyyattii keessatti qawwee nama kaasiseera jechuudha. Qawwee bakka hundumaarraa hidhatamee namni lolaa jiru ammayyuu waraana bilisummaa Oromoo irraa kaafe uummanni Oromoonni waliigalaa hin dammaqne. Maaliif akka lolaa jirruyyuu, maaliif akka lafeen cabaa jiru, dhiigni akka dhangala'aa jiruyyuu uummata naan hin barree jechuu uummanni Oromoo kun. Eenyu yoo dhufuu iddoo barbaadetti walitti isaa qabanii harka walitti rukutaa hin iyyaa. Maaliif akka iyyuu eenyuuf akka harka walitti rukutu hin beeku. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo kana dhaabbate iyyee harka walitti rukute gale maal akka ta'e hin beeku. Kan biraa faallaan kanaa dhufee walitti si qabes akkasuma maal akka barbaade. Kanaaf duuti nurraa ka'uu dide nutti hammaate jechuudha. Abaarsaa miti wallaala. Abaarsa miti wallaala. Waraanni bilisummaa Oromoo duula labsate qaba. Erga baduu jala geenyee deebinee biyyoo arraannee tabbatti rarraanee lafa mocorreetu deebinee kaanee jechuudha. Deebinee ka'uu miti waan kaleessaa sana jijjiiruuf dhiigatti kaffalle. Dhiigi yeroo kaffalamu sana uummati Oromoo irri guddaan isaa dhiigan waliin kaffalaa jira. Lubbuu ba'aa jira. Garuu dhiigni keessan maaliif akka dhangala'uudha hubataa hin jirtani. Dhiigni dhangala'aa jiru kuni saba kana isiniin biyya kana dachee irra jirru kana bilisa baasu. Naannoo adda addaatti keessumaa uummati naannoo kanarra waraanni bilisummaa Oromoo takkaa dhabame hin beekne keessa jiru kaayyoo isaa akeeka isaa beektani. Lolli yeroo lolamu madaa baasuu seeni. Wareegama baastee awwaaluu seeni. Qawwee namarraa hiikkadhuu hidhachuuf seeni. Hannaaf hin seeniin ibbo. Oromoo ammanuma geessuu sin. Koshoroo kaampii keessaa hatuu fi Oromoo. Dhiiroo. Koshorooma kaampii keessaa hatu hamma nagaa uummanni Oromoo maanu qaanessitu Oromoo. Firaashii jara sana ni jibbita taanaani. Dafqa isaan jibbita yeroo qabdan akka nu lubbuun hin turre waraana biraanuu ga'uun barbaaddani eeboo waraantanii ajjeesuu barbaaddu. Firaashii dafqa isaan irratti gangalataa ture immoo fuutee of jala buufachuuf hannaaf deemtee wareegamatti kaffaltu suni wareegama Oromoof illee malu miti dhiiga sareetti dhangala'achumaan hafaa jechuudha. Oromoon hin xiqqeessiina. Reef eegalla. Finfinnee jennaan Finfinnee maxumurichi. Taphichis akkasuma. Reef eegalaa tokko haga achi ga'utti siichi waan meeqa buqqisuu nu gaafata. Waa buqqisuu naannoo kanaa irratti garuu waa hedduu wal taajjabnee jechuudha. Qeerroof qarreen madaa baasee wal'aanuuf wareegama keenya baasee awwaaluuf akkasumas qawwee diinarraa hiikkatee kabajaa qawween qabdu sana hubatee ittiin lolee lolchiisuuf waraana waliin seenee wareegamni isaa siidaa bilisummaa Oromoo ta'ee yaadatamu galmee seenaa irratti dhiigaan qoramu inni sun ni jira. Akkasumas immoo osoo waraanni lolee hin buqqisiin kaampii diinaatti dhukaasaa yeroo jirutti suuqii fi mana nyaataa wal saamuuf uummanni nus jira jechuudha. Kun nu xiqqeessa. Akka Oromootti aadaa akkasiis hin qabnu. Sabni kun saba guddaa. Sabni hammana ga'u kuni firaashii fi ansoolaa kaati harkaan qabuuf tuffattu. Harkaan qabdanii waraanti kennuu miti ofii ajjeesaa jirtani. Inni akkasii waan uffate sana saamuutti deemu. Kana qofaa miti. Manni yaalaa kan eenyuuti? Warri nu gabroonsu buqqifateen deemu Oromoo. Manni barnootaa kan eenyuuti?
waajirri hundumtiyyuu boru sinumatti ittiin hojjeta. Waraanni kun otoo leleen buqqisiini wareegamni isaa dhiigni isaa dhangala'e illee otoo hin qooriini daandiirra soo jiruuti hannaaf ibidda walitti qabsiisuuni waan kanallee walirraa buqqisanii kaasanii itti fufsiisuuf illee hibboo nutti ta'ee jechuudha. Uummata akkasii kana takka addunyaa irratti illee hin jiru hin argine illee hin dhageenye illee jechuudha. Waraanni naannoo kana bilisa baase ni socho'a asirran taa'u waan isa hanqate guuttatee fuulduratti. Yeroo akkasii haaloo kaleessaa qabattanii ulee walitti hin gamiina bara baraan kanuman isinitti hima. Diinni buqqa'ee hin dhumanne. Waraannis buqqisee lafa qabatee waajjira banatee poolisii tolfatee milishaa tolfatee abbaa murtii tolfatee mana hidhaa tolfatee si bulchuu hin jalqabne. Gidduu kana lolatu jira. Lola jiru sana keessatti uummati jaarsaaf jaartii qaba abbootii amantii qaba. Warri kun naannoo tasgabbeessee qabatee bulchiinsa yeroo dhaabbatee kana wal bulchuudha qaba malee akkamitti wal saamuu mataa wal booquutti deemtu. Aadaan Oromoo baduutti jira xiqqaachuutti jira gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira jechuudha. Gabrummaa wayya yeroo nama jechisiisutu jira. Maaliif akkasaa ta'a Oromoo? Yeroo hundumaa kanatu injifannoo keenya xiqqeesse. Yeroo hundumaa kanatu warra shiftaa warra wayitti hin baane waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa miti. Argitaniittu waa saamuu waa fudhachuu miti kan lubbuun qabneeyyuu kunoo asitti hiinee nyaachisaa jirra. Ilmaan Oromoo jalqaba carraa barachuu dhabe yoo barate hojjechuu hin danda'u diida irratti qisaafama. Achi immoo carraa waraana ta'uuti mootummaan hiyyeessaafi. Geessee ilmaan aadaa hiyyeessaa hojii hin qabne barnoota hin qabne ibiddatti naquuf immoo fida. Sana ajjeesuu wallaalle kaleessa garuu qommisaa arraba qawwee qabee nutti dhukaasee nu madeessee lafee nu cabsee dhiiga nu dhangalaasisaa oole. Wallaalaa keenyaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusni isaa hangas irraa ni matamu. Faallaa namaa ka dhaabbatu diinarraa immoo wanti argamu kan biraan jiru. Ummati garuu nu salphisiinaa. Ummati nu salphisuu miti ofin salphisiinaa saba guddaa hamma naga'u kanan salphisiinaa. Wareegamni kuni bilaashaa miti tolaa miti. Dhiigni dhangala'u kun gatii qaba. Dhiiga dhangala'u kanatti gatii gochuuf deemsa jalqabneerra akka haaraatti ammas. Borus yoo galma ga'uu dide wareegamichumatu itti dabalata ta'ee ulfaatee sin cinqaa sin rakkisaa gadadoo kanaa gaditti nu oofa malee qabsichi dhaabbachuuf hin jiru jechuudha. Naannoo ammarra jirtani bilisa baatan keessatti rakkoo sin mudataa jiru argitu siniyyuu. Ittiin baane siichi namni naannoo to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru keessa jiraatu uummanni Oromoo mana baaburaa deemee midhaan daaksisachuu danda'a hin jiru, boba'aa argataa hin jiru, zayitii argataa hin jiru, sukkaara argataa hin jiru. Isa kana qofaa miti gabaa ba'uu dadhabaa jirtu. Naannoo to'annaa diinaa jala jiru siichi buqqisuuf deemutti gabaa ba'uu hin dandeessani. Inni kun guduunfamuu qaba. Qisaasuu hin qabne wareegamicha irra dhaabbannee tarkaanfachiisuu qabna isatti aanutti. Isa kanatti tarkaanfachiisuu hin dandeessanii waraana bilisummaa Oromootas jira mootummaan rukutee asii kaase kanaan mootummaan zayita sukkaara narraa kutee ani waraana bilisummaa Oromoo yoon ittiin oode wanni kun nafa yoottani sinitti jabaata malee hin nafu jechuudha. Ana asii deemuuf hin jiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos asii deemuuf hin jiru jechuudha. Gidduu kanatti ofitti jabeessuuf ofitti laaffisuun kan keessanii malee hafuuf hin jiru. Bilisummaa barbaadde jettanii hanga suni galma ga'utti hin dhaabbatu. Hin dhaabbatu erga ta'e immoo mudhii jabeeffadhu haadholiin sabbataan abbootiin saqqii keessaniin jechuudha. Duuba deebi'uun hin jiru. Nagaa jechuun maal akka ta'an immoo argitaniittu namni asitti humnaan walitti sin qabu hin jiru. Fedhii keessan dhuftan keessa keessaniiti wantichatu jira hin danfa waan ta'eef amma namni namarraayyuu hin goru walirraayyuu goraa hin jiru. Daandii irratti akka barbaaddan ta'aa jirtu. Kanaan dura garuu dargaggeessi karaarraa miti mana ofii keessaa fuudhamee ajjeefamaa ture jechuudha. Haati hiyyeessaa mana irratti gubataa ture jechuudha. Ilmoo ganama nagaan manaa baate galgala reeffa manatti deebi'aa ture jechuudha. Beektu jechuudha. Nagaa jechuun isa kanaaf dhiiroo. Nagaa jechuun Oromoo kanaaf akka barbaadan baatanii galu. Yeroo akka barbaadan bahanii galan immoo
dadhabaatu jira ka humna hin qabne jira inni humna qabu isa kana akka barbaaden bulcha akka barbaaden dhiitaan sun immoo taatu naamu qabaannu seera hordofne adeemnu yoo isa kana goone waraanni bilisummaa Oromoo waan as keessa taa'ee sin deegsuuf hin qabu itti deegdaniittu deeguu qofaa maal dubbanna lubbuutti dhabdaniittu maatii meeqa faca'ee kan waliin beeknu lubbuu nama meeqaatu dhibe awwaala dhabe maatiin faca'ee ijoolleen uummattee uummanni awwaaluu dadhabee waraabessi kan nyaate seenaan sinitti maa jira miti keessa jirra ammayyuu itti jirra ammayyuu beektu waliin beekna isa waliin beeknu kanaaf maaliif bishaan itti naqxu yoo itti qeensaa jirra dhiiga keenya kana xoofoo yookaan waancaa yoo guute malee hin dhaabbanne bilisummaan keenya sin mirkaneeffamne isa sanatti guutaa jirra yoo sanatti bishaan naqaa humna namaa qabeenya namaa lubbuu namaa beeku kana hundumaatti bishaan namaa deema yoo ta'e xoofoon sun isin guutu duuti sun isin dhaabbatu kanaaf naannoo waraanni bilisummaa Oromoo dhiigatti cabee lafeetti dhangala'e lafeetti cabsee dhiigatti dhangalaasee lubbuutti baasee bilisa baase keessatti uummanni Oromoo jirtan dadhabbii hedduu qaba wal'aansoo waan ta'eef xiiqii namaan qabattan zayitiin dhibuun sokkaarri dhibuun Oromoo maal dhabe dimicha lafaa yaasa akkasumatti Oromoo kana qabna yoo ta'e ashabooyyuu yerootti akkaataatti tolfatan beeka jechuun abbootiin keenya daaraa bareedduu ishee ibidda jalaa fuudhee bullooftuu isheetiin nyaatee bara ba'a Oromooni kana keessaa haa baanuree xiiqii sana qabattanii gad hin dhiisinaa hin gumgumiinaa waraanni bilisummaa Oromoo bakka hundaatti daandii cufee mootummaan zayitii fiduu dide ka zayitii fidatu sii boru zayitii shukkaara safaraan osoo hin taane hanga oomishiteef hanga bitachuu dandeessu isa kanaaf qabsaa'utti jirraa jechuudha waan fal'aanaan safaramuuf jettee jechichi hin darbu barichi garuu ni darba jecha hin dabarre akka ulfa lafee namatti fannifame hafu hin haasahiina ilmaan keessani kun yoo as jiraachuu baate iddoo biraa jira ijoollee keessantu keessa jira jechuudha kan kana godhe ka dandee qawwee kana ku fudhate Oromoo yoo du'uu ta'e nama hedduuf biyya hedduuf gartuu hedduuf du'eera Oromoon Eertiraafuu du'eeraa jechuu gaafa Tigraay biyyi nurraa fudhatamte Itoophiyaan jedhe har'a biyyichi Oromoon irratti wareegama kumaatamaa kaffalee hin jiru Eertiraaf laatame as deebi'ee dhaloota ofitti deebi'etu jiraarra ofiif wareegamuu ka barbaadu dhaloota akkasiitti dhaltaniittu hankeessani kun immoo dogoggora hedduu qabaachuu danda'a maal jennaan asumaa ka'e kaleessuma fagoorraan dhufne barnoota addaa leenjii addaa hin qabu lolachuutti jira gaafa lolatee xumurate immoo inni beeku dhufee iddoo barbaaderraa bulchuu danda'a ammaaf garuu dogoggora uumamu hunduma ciniinnadhaa obsaa waraanni bilisummaa Oromoo akka inni waa tokkoyyuu hin qabne uummata Oromootu beeka maal jennaan harka keessan laalleetu qabsoo ofitti hirkannoo isinnuu safartani gumbii keessan keessaa kiisii keessan keessaa daa'ima keessan hagabsitanii kan nuu laattanii qabsoo gaggeessuutti jirra kanaafi waraanni bilisummaa Oromoo hankeessan ta'uu abbummaa sintu irraa qabaa jechuudha abbummaa irraa qabdan kana itti deebiftanii itti dheebottanii yeroo inni baay'atee kumaatamaan lafarra socho'uu jalqabu sinii yaaddessiini maali gatiitti moo walitti rigachaa darbaan jirru obboo karaarraa nuu gadi jennee beennaa obbo akkas jennee beennaa obbo jettanii beektu uummata Oromootiin Oromoo boon akkasiniin jedhee yoo balleessitaniitu ta'e immoo sin gaafata ankanaachi akka barbaaddanitti hafuura baafachuun sun jaarsi jaartii yaaddoo malee rafee buluun sun dhiigaaf lafee sanaan nufe lubbuu sanaan nufe kanatti iggiti yaa goonu hangasitti waliin nuffinu jalqabneerra duuba deebiin hin jiru ni buqqisnaa hin buqqa gaabrummaa hundee hin buqqisnaa dadhabni ilmaanitti guddisnaan kaleessa suni seenaa warra kana godhe abbootii keenya kaleessa Oromoon hanganni ga'u ilaalee har'a hin dandeenyu ilmaan boruu goruu ni goote ilmaan sun nuyi jechuu har'a ilmaan gabrummaa hundeen buqqistu nuyi malee ilmaan ittiin guddisnu ni buqqa lubbuun jiraachuun hin danda'a lubbuun jiraachuu dhiisuu ni danda'a amma sirratti deebi'een sinitti hima
ni buqqaa bilisa ni baanaa jechuudha. Ni buqqaa. Akka buqqa'e immoo argaa jirtu. Akka inni buqqa'e kan argitan immoo isa kaleessa baddeetti, shantaateetti, lama taateetti, awwaalamteetti, duuteetti jechaa ture. Harkaan qabnee hiineetu boqqolloo sooraa jirra. Bakka kana eenyu si kaa'e? Amma immoo kunoo mandara keessatti uummata Oromoo walitti qabneetu waliin akka rifee lolaatti miti akka mootummaatti eebbisuutti jirra. Mootummaa yoo jiraate dhufee nu haa fuudhu jechuudha. Akka inni buqqa'u kanaan argita. Humna qaba yoo ta'e dhufee walgahii kana haa bittinsu. Hin qabu miti. Hin qabu. Hundeen immoo buqqa'aa. Hin buqqaare kanatu nu afeeka. Asumatti of tuuluu sana miti. Asumatti of tuuluu sana miti. Hundeen buqqa'uu qaba. Akkuma sila hime alaabaan as dhaabbate, alaabaan waajjira barnootaa, waajjira fayyaa iddoo hundumaa dhaqee dhaabbatu. Han Oromoo moggaa lamaan diimtuun kun gidduun magariisa, handhuurri ishee odaa, urjii qara shanii aduun keessaa iftuu kun kan keenya gaafa taate jechuudha. Hin taane ammoo. Hin taane. Akka hin taane isinitti hima hin taane. Waajjira adda addaa dibdanii, naannoo adda addaa dibdanii, qalama, girgiddaa adda addaatti dibdanii, isa mazooraa jettan marfaataa adda addaatti dibdanii, booddee immoo deebitanii irraa dhiqaa jedhamtanii dhiiqtanii, yeroo dibaa turtanii dhiichisaa turtanii hin geenye Oromoo jennaan dibdanii, sanaaf immoo gatii kaffaltanii. Dargaggoon meeqaan meeqa dhumate suni gatii sanaatti kaffale. Gurraa nagayee dhangalaasu mataatti qabachuu didu. Ammas hin dhumanne ni dhaabbate akka asitti hafu yoo asitti hafee waajjira kee keessatti alaabaa Oromoo faarfatte ishee kana gaafas xumura argateera ka jennu. Kanaaf warri walitti qabee sin goyomsee bilisoomnee ni edeerra mana hidhaa ciisa. Gaafa isaan hin bilisa baasne xumurraa jechuudha. Bilisa baasna warra ni goyomseeyyuu. Uummanni Oromoo wal malee hin qabnu waraana bilisummaa Oromoo malee hin qabdani. Humni kamiyyuu hin jiru jechuudha addunyaa kanarraa Oromoo ka bilisa baasu. Waraanuma bilisummaa Oromoo nyaachifattan obaafattan soorrattan kana isuma qawwee caccabaa qaba jedhanii kijiban sana biishkaa booji'aa jiru. Isuma bilisa si baasaa jechuudha. Uleeni ambiraa hin jiru tokkoyyuu. Ambiraa hin jiru tokkoyyuu. Kaanuma jabeeffadhu. Inni afaaniin lallabee fixe hundumtiyyuu akka itti dhabe waraana bilisummaa Oromooti eeggataa jira. Warra dogoggoree sin dogoggorsellee bilisa baasnaa. Jawaaruma faanii baqqalaafaa warra qawwee nurraa eega. Sodaan qabnu dhoksaan qabnu. Baqqalaan qawwee nurraa hiikeera mana hidhaa ciisaa. Qawween hiikes deebisnee hiikne ittiin bilisa isa baasnaa. Gaafa achi keessa waraanni bilisummaa Oromoo harka isaa qabee gototee gadi isa baase gaafa si bilisummaan keenya. Kanaaf karaan dhaabbatiin inni ichisiin waa xiqqoon hin sobiin hin sobsobamanii sichi fagoo nu hafaa jechuudha. Kan kanarraa hafe nan gabaabsa nan xumura haasaa dheeraa aduu keessa dhaabbatee namni nan dhaga'u. Wanti itti turreef itti jirru naannoo biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kanatti har'a sonnis gaafa baasee gurras baasee guddatee daraaree dulloome jiguudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hegeree Oromiyaa ta'uun addunyaan kamuu ni beeka. Eebba isaas ni qabna. Namni nu dura dhaabbatu hin jiru. Eenyu waliin immoo ummata Oromootu beeka qabsoo keessanii sharafnu hanga turii keessaa kanallee warra waliin tumsa godhannee diina waloo waliin qabnu lollee lolchiisnee bakkaa kaasnu eenyu wajjin hojjechaa jirra. Yeroon qubaan lakkaa'amaatu jira. Dukkanni barii jalaa immoo ni jabaata. Dukkana barii jalaa jabaate kana keessa immoo hin nuffiinaan dadhabiina. Itoophiyaa keessatti paartii badhaadhina jedhan osoo namni iddoo qullaa deemuu badhaadhuus akkasii paartii akkasii irraa kaafe hunda waliin hojjennee paartii sana jigsinee Oromiyaa walabaa dhaabuuf
waa hundumaarra hojiitti jirra. Hojii sana keessaa tokko obboloota keenya Gambeelaarraa dhufanii Gambeela Liberation Front waliin leenji'anii biyya isaanii keessattis akka keenyatti gad dhaabbatanii akkasumas asittiin argamne malee warra Beenishaangul Gumuz kaanis fagoo hundumti isaayyuu gara handhuuraatti deemaa jirra. Oromoo waan dogoggoriin waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo hanga torii qeensaa hin sharafu kana nutti amanaa siniif jecha diida dhaabbanna. Kan nuti barbaannu tokkummaa fedhii fi dantaa waloo kasaba ofii kabaja irratti walii galla. Yoo boru sun sharafame tole hin jennu akka leencoo lataatti biyya keenyaan deemnu akkasitti quba qabaadhaa jedhu. Kanaaf humna kamuu waliin walii galteen ta'u waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti ilaallatee itti seene waan ta'eef ololli kamuu Oromoo sin hin jilbeenfachiisin. Maaliif akka walitti dhufnetu beekna. Daangaa walii keenyatu jira. Warra waa sharafee kennu yoo ta'an immoo kaleessa hiikkadhaa yeroo jedhaniyyuu ni galla turre jechuudha. Waan sharafu miti. Waan sharafamu jechuudha. Kana nutti amana Boris banne fakkaachuu danda'a. Biyya irraallee deebineetuma dhufna. Kanaaf hin bari'u seete hin godhin akkasii jechuudha. Ganama immoo maal gochuu nama rakkisa? Haruu nama rakkisa beeki. Hin bari'u seete galgala maal goote? Dhiise achumatti. Ganamoo haruutu nama rakkisa. Isaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa. Amma jalqabne ka jalqabne kana waraanni bilisummaa Oromoo dursee wareegamicha kaffalaa itti fufa. Uummanni Oromoo iddoo Oromoon kufetti irraa hiiktee iddoo inni diina kuffisetti diina irraa hiiktee qabsootti fufnee buqqisnee fuulduratti deemu qophiiyyuu. Qophiidha. Lolli kun itti fufee irraa hiikna nagaatu dhibe waan ta'eef qophiiyyuu. Akkuma kaleessa gaafa asii buqqisnee harkaan qabdanii fiddaniitti isatti aanuufis qophiiyyuu. Qophii taanaan sana ni goonaga. Booruma ganama jalqabaa jechuudha. Duuba deebiin immoo akka hin jiraanne. Kan kanarraa hafe hangabaabse xumuradheera. Haasaa dheeraa isinitti mani yoon qabattan ta'e gati hin qabu. Kanuman siniin jedha. Warra asitti walitti qabamee nu waliin leenjii xumuratee qabsoo akkuma saba cunqurfamaa kamuu deemnee gaggeessina jennaan walitti dhufetaa waloo irratti hundoofne obboloota keenya waliin jirru irratti namni bakka isaan bu'ee uummata Oromoo dubbisuu barbaadu jira. Egaa wacaan akkatti nama dhaggeeffatan hin qaban alagaan illee waan namarraa fudhate fakkeenyummaa kennaafi wal dhaga'uu wal dhaggeeffachuu fi walii ajajamuu fakkeenyummaa akkasii kennaafiiti waa isinirraa baratanii galaa waa isinirraa kudhaammatanii adeemani warra waa jalqabe warra jalqaba waa gadu dhaabbatu waan ta'eef waa isinirraa baruu qaba warri kun hubattanii mee takka warri kun waa isinirraa baree adeemu naamusumaan gattaa. Zaan Damandaan nazaan hin baate qabatanii adeemanii Oromoon akkasitti wal bulcha Oromoon lafa bilisoome irratti wal dhagahaa jedhanii ollaatti saba isaanii bilisaa baasan gargaarsa dhanuu ta'a. Akkam jirtu ummattu Oromoo akkam jirtu? Akkam jirtu? Nagaa. Naguma. Galatoma. Afaan Oromoo fixeerra.
I get Your Excellency Jalmaro, the leader of Oromo Army, and all the leaders and members of Oromo Liberation Army in all parts of Oromia. Your Excellency, the trainers and staff of Oromia Liberation Army Military Training Camp. Your Excellency, the respected young men and people of Oromia, ladies and gentlemen. Today, I'm very happy and energized for having you, and I want to express my happiness on behalf of Gambella Liberation Army. Initially, I would like to thank the leaders of Oromo Liberation Army for their quick response they made on our request at the time we asked their willing in order to have joint activities for the struggle to liberate our people suffering under the dictatorial regime of Abiy Ahmed. Particularly, I would like to thank the very initiative and courageous leader, Jalmaro, for his being open and positive, and truly revealed is willing to cooperate and help us at the ground level of our struggle. From the day after our request has got accepted, we were very happy and sent our first advance team to meet Oromia Liberation Army leadership in Oromia territory. Then after they had a very important and successful meetings that encourages our unity to work together until now. From there, I and my comrades were very surprised by the leadership under Oromo Liberation Army by revealing a culture of charity and unconditional love to us since the first day till today. Both Oromo Liberation Army and Gambella Liberation Army are freedom fighters. They are fighting against the same enemy for the same reason, in order to bring back the naturally given dignity and freedom that their people have lost for a very long time until today. Both Oromia and Gambella are the regions sharing the same boundary, Tielzen, and it is not by their choice to live together. Rather, it is an arrangement made by nature. Both the two regions will continue enjoying the same border and stay together as it is naturally created settlement. Today, the Oromo Liberation Army and Gambella Liberation Army together graduated thousands of soldiers for the ongoing struggle against the dictatorship regime led by Prosperity Party. Today, it is a day that we had never met in common in our past history. Today, it is a day that Gambella Liberation Army and Oromo Liberation Army together enjoyed the first ceremony for the first time. From now on, the Oromo Liberation Army and Gambella Liberation Army will start joint operations, and I'm sure that the joint operations of the two will stop all the challenges facing the two liberation armies differently in their respective territories. And also it will bring a very successful victory in the near future. Finally, I would like to appreciate both Oromia and Gambella young men and women for they choose it a total sacrifice for their lives to liberate their peoples from torturing under undemocratic rule of Abiy Ahmed. Victory is on our hand.
struggle will continue. Struggle continues. Viva Gambela Liberation Army. Viva Oromo Liberation Army. Thanks. Galatoma. What yosin ayapiso. Injifanu umata Oromo. Injifanu umata uru Gambela. Galatoma. Kakwidun in negad lagad Gambel. Chiloitet ko chikon chang wala ka chikon chok chang graduation ka. Kwidun yan gari brar Gambel kakwi liberation ka ko gori non bien ji Gambel bien jagalor. Kia bien woi ka siang kwanya man sigi jang king guru nuwan. Goro yan yarun chum ka bia wo niam rek char ka man siachar. Ka gori ya on man chikon nen ron ya on man chalat Oroma Liberation Army goro biaje yulan guami ko endi ali chakon eri ani tija kuma jojin ajan tidor joy kan kuma ngwama siga ji kuma kan joj amani yan goro biaw la eri ani kon guami gor jawon bu kon got bate got bu kon gokap aba bu kon gan man kon bu kon invite and then bukan celebration ni jadi celebration me bani jaulat gua melor macam library gua kita mencala dengan malakon. Viva Gambela Liberation Army. Viva Oromia Liberation Army. Thank you. Sagale takana oka jetting iti takana moka jetting iti ummata gidir sitting iti kambarri darbuk jirtung oti malim nu jungkur sitie bakisha namma jirtu ya babba kong oti kanisha nitin bontung oti yokan filan non meeting iti yokan ilan non meeting iti achuma gatan dartiye o achuma gatan darting iti filan non darbe jetting iti kawan dubbi iktung oti kawan lammi digru takawan biya digru takawan biya digru Sayon ena bobesa ena bariso muri kaen sena odessa sena alammi godur boseti bobadese mani falata soft lammi inko malbalese ormi maboli noft
ormi maboli not boti milan indem tu garat alloti mal tibi omanum gotu yero abjorti mal gota ko nabir matu sare rakarrakat wobo ko nabjirat gade makasibat yo Ngoda muru abang mureng tiga tiramana dubang dia dulu abang duleng tanoro mi apan dulu Oga gurra rasani ababa ko tiga gurra ko rasani diwa be ma berramarting tiga garo numbasani tiga de manu titabie Yo sare mana sente ababa ko yo sare mana sente ti do tamo na to tareng ti ro nu tamate ti do tamo bakatare aku kula gasana ya jollu shen ti aku kula gasana ngati boye ma dalalo ting ti aku tu gola kamna ti aku tu din ka kamna ngoti kana par kanu odiot simbir lagana nabi lagamazike Bisena lamanadami nabimaike Simbiro shedim biti ya papa ko ngoti simbiro shedim biti hidi mali bari wachiting hidi sagote wanta betu jarrong hotar ka kenya jipite basbasem betu ya jollu sheng hidi basbasem betu ngoti gaden nama fokorting hidi sadaka wesin kamnu thimalin mal fokortiyo Bulluko abambite ya jollu sheng hedi bulluko abambite hedi sangkorra fufadung hedi duganna madamasting hedi maleta sayum badwe Koti tina kochisi ababa ko hedi koti tina kochisi hedi sayum baji bagak seng hedi loliti na lochisi isanas go tatudalche Mureni shebo besa ya jollu sheng hedi mureni shebo besa ngati bichati gunturang ngati jarati selandi de tajesu tunu furo tajesu
gara fuulduraatti deemu. Amlee nikipata. Amlee nikipata. Radio Arrata Biyyoolessa Oromiyaa qophii keenya har'aatiin eebbaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii lixaa maqaa duula bobbaa Jaalaggasaa Wagee jedhuun warreen walitti fufiinsaan leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatan eebbisiisuun kallattiin asitti argamnee jirra. Kanaaf yeroo kana isiniif jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Ayyee Oromoonni martuu yookaan cufti keessanuu baga gammaddan baga gammanne. Itti aansuun warreen biyya keessaa alaa fi lafa qophii kanaatti argamuun qophii keenya daawwachaa jirtaniif tartiiba sagantaa keenyaa isiniif beeksisuudhaan sagantaa keenya eegalla. Qophiilee barsiisoo, onnachiisoo fi bashannansiisoo hedduu ofirkaa qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ayyee akkam jirtu Oromoo kan fagoo dhiyoo jirtan adeemsa diinaa hundaa tooftaan irra dabartan haxxee folola fi hunda dandafattanii baga eebba obootiin nagaan ittiin geessanii. Nagaa isin gaafannee waltajjii keenya eegalla. Ilmaan Oromoo cufaa nuti isin jaallanna. Ilmaan Oromoo cufaa nuti isin jaallanna. Ayyee tartiibni sagantaa keenyaa adeemsa kaadhimamaa waraana bilisummaa Oromoo isiniif dhiyeessu kan faaruu maal dhaamanii fi sirna alaabaa akkasumas yaa sabboona Oromoo tartiibaan isiniif dhiyeessina. Itti aansuun eebba Asaasaa Qiinsaa hoogganaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa jaal wiirtuun isiniif dhiyaata. Walaloodha faaruu ofirraa ni qabna. Agarsiisa waraanaa isiniif qulqullannu. Kana malees haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmaroo Durbaa Limmeessaati ni dhiyaata. Faaruu alaabaa kan loogoo banaa eebbaan ni oolanna. Alaba
jir. Hoogganaa fi nagaa guutuu kennu. Nagaa fuul. Bakka jirtuut jennu. Boy, start again. Iran gonna control. Game. Amile mukupata. Amile mukupata. Radio Arrata Biyyoolessa Oromiyaa qophii keenya arraatiin eebbaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii lixaa maqaa duula bobbaa Jaallaggasaa Wagee jedhuun warreen walitti fufiinsaan leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhatan eebbisiisuun kallattiin asitti argamnee jirra. Kanaaf yeroo kana isiniif jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama.